Yaa kam jirtu daawwattoota kennaa marii bilisaa har'aatirraa haasa'uudhaaf Yaayyaa Bashiriif Biraanuu Leenjisoo dhiyaannee jirra. Mee wal qocholoo gara kaabatii dhiyaataa dhagayamaa jiru kanarratti yaada gabaabduu wal jijjiirra. Haga dhuma sagantaa keenyatti nu waliin tura. Yaayyaa baga nagaan dhufte akkam? Baga nagaan Dr. Biraanuu akkam jirtaati? Adiga yeroo baay'ee waan gara kaabatii ba'u kana odeeffannoo keessayyuu afaan Tigriffaatiin ba'u gara afaan Oromootti jijjiirtee dhaggeeffattoota dubbistoota biraan ga'uudhaan beekamta. Hedduu kanas waan gara kaabatii baate takka gara afaan Oromootti jijjiirtee namni oduma dubbisaa jiru sagaleedhaanis odeeffannoon baatii jira. Immoo babal'ataa jira fakkaata. Jarri ibsa ejjennootiin walitti dhukaasuu jalqabanii jiru. Mee waan kana irraa mari'annaa ati waan sana akkamitti argatte mee gabaabsiituma hubannoo kennuu qabdi. Rakkoon jiru gaa rakkoo keessumattuu paartiileen lamaan kun erga gaafa olaantummaan TPLF EPRDF keessaa hafuutii qabee karaa adda addaa barbaaddatanii wal halleeluu fi dubbiidhaan wal tuttuquun ni jira. Waan dubbii daangaa gidduu lamaan jiruu fi gidduu jiraan lamaan jiruu fi akkasumas gama Amaaraatiin hafuurri humnoota haarayaa kan duraan akka kanatti bilisummaan hin sosso'in amma dhalachuun kuni TPLF yookiin immoo walumaa galattuu jechuu danda'ama uummata Tigraay biratti Treaty guddaa ta'ee laalamu erga jalqabee booda TPLF fi ADP gidduu walgaarreffannaan guddaan dhalate akka ture ni beekna. Waanuma sanatu odoo furmaata hin argatin oduma deemuuti amma kunoo sadarkaa jecha jajjabaa walitti darbachuu kana gahanii. Wanti kun maalirraa dhalate yoonaan jette EPRDF akkuma baay'een keenya beeknu dur keessoo isaatti ukkaanfatee deema waa hundumaayyuu kun ifaadha. Mallas Zeenaawii wanni inni hojjete guddaan paartiileen adda kan jala jiran yookiin keessa jiranu bilisummaa akka hin qabne maybe TPLF irraa kan hafe warri kaan bilisummaadhaan akka ammaa kanatti burraaquun dhorkaa waan tureef rakkoon hundinuyyuu murtee qaama tokkorraa dhufuun ukkaanfamee yookiin furmaanni itti kennamee deemama malee akka ammaa kana namuu bilisummaadhaan waan itti fakkaatee fi paarticharraa ala bahees humnoota biroo wajjiniin hariiroo jajjabeeffachuudhaan adeemsa karaa mataa ofii ilaaluun kun hin turre jechuudha. Amma wanni ADP biraa mul'atu warra Amaarummaan ijaaramanii jiran akkasumas warra gurmuu maqaa Itoophiyummaan ijaaramanii jiran EPRDF'n ala jiran kan bara dheeraa dhaaba kanarratti duulaa turan sirna duraan kufe sanallee deebisuudhaaf warra ejjetee hojjechaa jiru wajjin ifaan ifatti wal keessa harka naqachuun kun dhufeera jechuudha. Kun immoo rakkoo maalii akka inni fide yeroo dheeraadhaaf dubbataa turre argaas jirra. Gama TPLF'n immoo wanni kun yoo bifa kanaan deeme nageenya daangaa Tigraayiif akkasumas nageenyuma uummata Tigraayiifuu yaaddoo guddaadha. Dubbii Walqaayit fa'aa jira, dubbiin Raayyaa jira. Waan kanaa yoo Amaarri jajjabaataa deeme integriitiin territorial integriitiin Tigraay yookiin naannoo Tigraay sun balaa jala bu'uu danda'a, weerarri nutti dhufuu danda'a yaaddoo jedhurraa kan ka'e haleellaa jechootaatiin ofirraa ittisuuf duula godhamaa turetu jira. Kanarraa ka'uun TPLF dheengadda ajjeecha naannoo Amaaraatti ta'e sana waluma jarumatu rakkoodhuma gidduu jiraatti dhalatee inni tokko tarkaanfiitti cehee inni kaan ammoo tarkaanfiirraa karaa biraa deemuun wayya jechuurraa wal dhabanii wal ajjeesan malee harki biraa keessa hin jiru jarumti of gaafachuu qabanii especially ADP'n ofumatti quba qabuu qabaa kan jedhu yeroo dubbatu ADP'n immoo gama isaatiin ofumarraa isaa ta'u yookiin humnoota waliin deemu kana wajjin dhiibamee isaa ta'u TPLF irratti jecha jajjabaa darbachuu tokko fide. Keessumattuu waan haqa ta'e tokko nan arge garaagarummaan jiru maali? Ibsa TPLF keessatti of tuultota qofa jechuudhaan humnoota of tuultotaa jechuudhaan haleelan malee uummata Amaaraa jedhanii walitti qabanii bakka itti arrabsan ibsa sana keessatti hin qaban. Haa ta'u ADP'n yeroo ibsa sanaaf deebii kennu
akka waan TPLF uummata Amaaraa walitti qabee of tuultota jedheen tokkotti akkasumatti katabanii akkasumatti dubbataniiti deebisaa kennanii jechuudha. Kun dogoggora guddaa gama ADPtiin mul'ate ta'uusaa agarsiisa. Wanni ADP'n kana godhuuf ammoo maali yoo jette uummata Amaarummaan of ibsu yookiin immoo uummata Tigraayin hin jaalanne Amaarallee ta'uu yoo baate ka Tigraayin hin jaalanne jedhanii yookiin TPLF'n hin jaalanne jedhanii yaadan sana dhaqqabanii jarri sun akka ADP wajjin dhaabbatan gochuudhaaf kunoo uummata akka uummataatti arrabsaa jiranii jechuudhaan akka afuura TPLF'n dur namni ittiin laalu sana haaromsanii Tihneg jedhan fakkeenyaaf amma yeroo waaman Tigraay Hizb Natsaannet Gimbaar maqaa kana takkaan fayyadaman ture. Maaliif Tigraay Hizb Natsaannet Gimbaar jechuu barbaadan yoo jette immoo TPLF'n suuraa isaa isa bara Mallas Zeenaawii sana namni yaadatee akka jibbuuf akka Tigraay irratti namni jibbee jara kana wajjin dhaabbatu gochuu barbaaduunis afuura ibsa isaanii keessatti mul'ate jechuudha warra ADP. Baay'ee waan ajaa'ibaati. Waan kun akka bal'inaan lafa keettee jirta keessayyuu contradictionii EPDRF keessa jirurraa kan dhoskaa turan sana mana gadi baasuun isaanii transparent ta'uun kun gama tokkoon baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Aadaa sirna dimookiraasii ijaaruu keessatti transparensiin baay'ee barbaachisaadha. Saniin ala garuu ani wanni itti dabaluu barbaadu gara EPDRFitti odoon dhufin aduma siyaasa biyya saniitii fi seenaa siyaasa biyya sanii xiqqoo yoo tuqne waan amma jiru kana nutti argisiisa jedhee abdadha. Aadaa siyaasaa yoo laalle biyya Itoophiyaa keessatti aadaa siyaasaa akkamiitu jira, ilaalcha akkamiitu jira ka jedhu sun biyya yeroo bal'aa waan barbaadu waan ta'eef bal'inaan keessa gadi gallee ilaalla. Garuu akka waliigalaatti rakkoon siyaasaa yeroo si mudate biyya keessatti yeroo si mudate diina biraa alattuumuudhaan ofirraa gadi daayivarti goota attenshini kun waan baramaa biyya Itoophiyaa keessatti yeroo uummanni sun rakkoo irraa bilisa ta'e otoo hin jiraatin mootummoonni Itoophiyaa yeroo hundumaa mootummaa Afrikaa ta'uudha. Afrikaadhaan isin nuyi abbaa keessani jechuudha waan isaan hin goone hin jiru. Amma yoo ilaalle rakkoo sibiratti hundeensaa sibira ta'e tokko isarraa gara biraatti dabarsuu rakkoon sunis akka hin hiikamne goota walitti bu'iinsa biraas dabalta jechuudha. Ka biraa waan ambaasaddarri Ameerikaa biyya Itoophiyaa turan ambaasaddar David Sheen ji'a tokko dura dubbatan wayii yaadachuun I think akkaan barbaachisaa na fakkaata. Waan san social media irratti irra deddeebi'ee share godhaa ture. Maal jedhee gaafata namichi mariisisu US Institute of Peace waan jedhutu marii jijjiirama biyya Itoophiyaa jiru kana irratti godhaniiti ambaasaddaroota biyya Itoophiyaa turan afur affeeranii achirratti muuxannoo isaanii akka isaan qoodan godhan. So namni baay'een muuxannoo isaa qoodaa ture. Fakkeenyaaf ambaasaddar Baas namni jedhamu waa'ee ethnic division gaafannaani Itoophiyaa keessatti ethnic division wanni jedhamu kun sirrii miti. Tokko warra nation akkuma Faransaay akkuma Jarman kana warra nation ta'antu jiru guguddoodha baay'ee waa hunda qabu waan jira. Kanaan nama kaasuu barbaade namichi baay'ee beekama namicha David Sheen jedhamu nama yeroo Eertiraa fi Itoophiyaa walitti araarsuu keessatti nama hirmaate wayiidha. Maal jedhee odoo wanni tokkichi odoon achi dhaqin beekee na fayyada jettu maali jennaani sammuma understanding the whole mentality of the North. Sammuu warra kaabaa kana ilaalcha warra kaabaa kana akka isaan itti yaadan odoon beeka ta'e garaagartummaa warra kibbaa warra kaabaa gidduu akka jirus ibsee jira. So warra kaabaa kana odoon sirriitti hubadhee jiraate akka isaan itti yaadan na fayyada ture hojii kiyya hojjechuudha jedhe. Akka fakkeenyatti maal lafa kaa'e Eertiraa fi Itoophiyaa walitti araarsuudha Mallasii fi Isaayyaas walitti araarsuudha yeroo yaalu jedhe. Compromise godhuun gara araaratti gara giddu galaatti yaada araaratti dhufuun baay'ee itti ulfaataa jedhe. Compromise come very 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 hard to the northerners. So ammas wanni arginu kanuma rakkoon hin jira walitti bu'iinsi hin jira walitti muufachuun hin jira kuni siyaasa compromise godhuun yaada araaratti dhufuun walitti dubbatanii walii galuun
waan baramee miti keessayyuu kaabatti waan baramee miti. So aadaa kanarraa madda jechuudha. Seenaan Itoophiyaa baay'ee wal xaxaadha. Seenaan siyaasa Itoophiyaa wal xaxaadha. Wal sakaalee wal kuffisee aangorra wal kuffisee walidhee wal ajjeesee waan baay'eetu keessa jira. Kanaafuu kuni waanuma isaa wajjin ture. Wal harkisoon kun isaan hedduu seenaadhaan isaanuma ture. Seenaan kun immoo biyyatti akka malee seenaa miidhaadha. Har'as wal harkisuu ittuma jiru. At the same time walitti araarsuun salphaa miti. Because walitti araarsuudha compromise godhuu danda'uu qaban. Jarri compromising godhan aadaa akkasiin qaban. Kana nu qofa miti. Faranjiin hedduu deemtee walitti araarsuudha yaaltee ragaa baatee akkana jetti. Kanaafuu rakkoo akkanaatu jira. Rakkoon seenaa hin jira. Adda waa'ee keessatti anati kaasite sun hin jira. Adda waa'ee walitti araarsuu nama baay'ee rakkisaadha. Because araarsuudha compromise is very important. Jarri immoo compromising godhan. Kanaafuu hooggansa amma jiru. Keessayyuu mootummaan Dr. Abiy ani walitti bu'uunsuma isaan qaban kanaafuu himatamaa oolu kun maal godhuu qaba? Keessayyuu naannoon Oromiyaa akkamitti waan kana ilaaluu qabdi ka jedhume xiqqoo keessa gadi gallee akaasu. Gaariidha yaa wanta ati kaafte waan sirriidha wanti seenaa irratti hundaa'a jarri kun durumaa qabeenya isaanummaadhaan dhufanii power ambitionii guddaa gidduu isaanii ture. Lubbuu wal baasaallee turanii impeeraroonni isaanii akka malee warra wal gaarreeffatuuf dhiiga wal dhangalaasaa turan aangorratti. Hiiroo adda addaa himatanii goota waloodhaa kan waliin himatamu hin jiru. Even akka amantiif, akka aadaaf, akka afaanii, akka faamilii saba ethnic faamilii originaalii dur maatii tokko ta'e irraa akka dhufanitti wanti jarri waliin sheer godhanu baay'een jiru waan gama amantiirraa yoo ta'e malee jechuudha. So amma achirraa naannaa dhufee asirra yeroo gahu EPRDF kaleessaaf irraa tokko miti. EPRDF irraa banaadha. Yaadota banaa entertain gochuudhaaf haalli aanjatee jira erga Dr. Abiy gara aangootti dhufee booda. Kuni ammoo yoo sirriitti handling godhamne gara biyya diiguutti deemuu mala shakkii jedhuun qaba. Naannee dirqamni guddaan gurmuudhuma warra ODP'tti dhufa. Wanni amma ta'aa jiru sheemiin jara kana lamaanii kun numatti deebi'ee quba qabsiisa warruma keenya aangoorra jiru kanatti quba qabsiisa. Tootaalii waan kana ignore gochuun sirrii natti hin fakkaatu. Qooda araarummaa taphachuu qabanii dhugaadha akka tiyattee rakkoon isaanii hin furamu baay'iniinis warra rakkoo waliin furee yaada tokko qabachuu danda'u miti. Odoo yaada tokko waliin qabatanii rakkoon kana caalu tarii uummata biraattis fuullee mala waan adda addaa dhalachuu danda'a. Garuu yoo jarri kun haala kanaan muddaan gidduu jiraa kun jabaataa deeme amma fakkeenyaaf ibsoota bahan lamaan kana booda maaltu jira? Konsikweensiin isaa maal fakkaata warra gama lamaanii biratti kan jedhu xiqqoo tuqeen waan ati jettutti dabra. Fakkeenyaaf ODP'n ibsa kaleessa baaseen booda akka malee namoota dhalootaan Amaara ta'anii fi TPLF irraa jibbaaf mormii qaban of faana hiriirsaa jira bal'inaan jechuudha. Boos warra akka dhaaba Amaaraatti akka saba Amaaraatti of himattuu fi warra akka Itoophiyaanistiitti of claim godhan lamaanuu biratti fudhatama argateera harki dhawamaa fi jira. Baay'een isaanii gariin isaanii jechuun danda'a bebbeekamoon isaanii even hanga asxaa ADP faa profile godhachuutti deemaniiru. Jarri kun waa tokkoyyuu hidhata ADP warra dur qabaachuu ture miti jechuudha. Maalirraahi akkana arraba jabaatanii TPLF nu mormuun isaanii even warra akkaataatti gartuun asaaminoo sun irratti socho'ee booda irratti ajjeefame sana faa jara sana harkarra qabaniiti waan TPLF abaaru qofa ibsisuun bal'inaan kan dubbatame kun gammachiiseera warra kaan jechuudha. Warra paartii kanaan ala jiran gammachiiseera jechuudha. Egaa maalin argaa asirratti konsolideet godhaa jiranii paaworii isaanii fi fudhatama hawaasa Amaaraa biratti qabanu akka malee jabeeffachaa jiranii jechuudha kanaan. Yoo haala kanaan hamilan ammoo gara maalitti deemuu danda'u kan jedhu tilmaamuu danda'u qabna jechuudha. Gama TPLF ammoo wanni ibsa isaanii booda mul'ate maal yoo jenne TPLF akka paartii qofatti otoo hin taane akka uummata Tigraayitti ibsa sanatti quufaniiru. Ibsa sanas immoo analyze godhaa jirani maal jechuu akka ta'e nuti uummata Amaaraa hin tuqne of tuultota yeroo jennu gurmuu achi keessaa dhalate qofa tuqaa jirra malee duris seenaa keenya keessatti
warra tuqne qabna malee uummata amaaraa walitti qabne jibbinee abaarree hin beeknu kan jedhu sana yaada kana deebisanii maintain gochuuf irratti barreessaas jiranii dubbataas jiranii jechuudha karaa miidiyaa isaanii. Tigraay bira dabranii immoo uummatoota federaalizimiitti amananu federaalizimii sabummaatti amananu biroollee biratti akka fudhatama argachuu tokkotti deemaa jiran jechuudha warri TPLF. Yoo xiqqaate gurmuu tokko keessatti akka wal jabeeffachuu qaban karaa wayii tokko mul'ataa deemaa jira jechuudha. Amma maaltu deemaa haala kanaan karaa kanaan cal jedhameetuma laalama bifa kanaan taanaan gurmuun lama wal jabeessee ammas wal dura dhaabbannoof wal gaarreeffannoo jabaatti deemuu danda'a. Gurmuun tokko gurmuu amaarummaa deeggaruu ta'uu danda'a. Gurmuun kaan immoo gurmuu Tigraay nammatee federaalizimiin farra amaaraa ta'e akka jabaatu gochuudhaaf deemuu danda'a. Ibn federaalizimiin akkasiillee nuuf gaarii hin ta'u. Amaara kanas xiqqoo laaffisanii warra amaara keessaa akka nagaatti yaadan kana as qabanii ofitti qabanii akka jarri jabaatanii didanii warra of tuultotaa kana ofirraa morman karaa gochuu danda'utti yoo qajeelchuun hin danda'amne akka amma deemaa jiru kanatti rakkoodha. Kanaaf ammoo responsibilitiin guddaan kan jiru gurmuudhuma ODP warra EPRDF keessaa gaafatamarra jiru kana ta'uutu natti mul'ata. Gama kanaan hojii boonsaa akkamii hojjechuu qabu kan jedhu waanuma ilaallu ta'a jechuudha. I think yaada gaarii kaastee maalifi jarri akkumatu jettee rakkoo hiikoo otoo hin ta'in rakkoo politicize godhuudhaan deeggartoota horachuutti ce'anii jiru already. Sun immoo akkuma dura jedhe san gara araaraatti yaada fidu yaada araaraa qabatanii gara gidduutti dhufu otoo hin ta'in yaada sanirraa fagaachaa humna horachaa gara wal sodaachisuutti deemuu waan fakkaatu mul'ataa jira. Well, wanni mootummaan godhuu qabu akkumatu jettee rakkoo uumameef qoratee seeraan bifa saayinsaa ta'een qaama adda ta'e jara lamaan irraa adda ta'een rakkoo uumame qoratee rakkoo sanii eenyu akka harka keessaa qabu eenyu akka rakkoo san uume ifa godhuudha. Sun I think dubbii hiikuu danda'a natti fakkaate. Maaliif jarri lamaanuu situ ajjeese waliin jechaa jira waan ta'eef rakkoo san qoratanii rakkoo maddi rakkoo eessaa akka ta'e ibsuun waan kana hin qabbaneessa jedhee amana. Jara lamaan atis akkas hin jedhin atis akkas hin jedhin jettee walitti araarsuu hin dandeechu. Dhugaadhaan araarsita immoo namni rakkoo kana keessatti ajjecha kana keessa eessa harka qabu immoo seerattuu dhiyaachuu qabu. Dubbiin gadi ba'uu qofa otoo hin ta'in seeratti dhiyaachuu qabu. Kana deeggartoota horachuudhaan deeggartoota tuullachuudhaan jalaa ba'uu hin danda'anii seera jalaa ba'uun akkasii waan danda'amullee ta'uu hin qabu. Kanaafuu akka waliigalaatti I think mootummaan akkumatu jette waan jabaa hojjechuu qaba, waan fakkeenyummaa qabu hojjechuu qaba. Akkuma dura kaaseenis seenaan rakkoon maddi rakkoo siyaasa biyyattii bakkuma kanaa madda. Contradictionii naannoo kana jiru irraa madda. Walgaarreeffannoo naannoo kana jiru irraa madda. Walgaarreeffannoon kun ammas deebi'ee mul'achaa jira. Kana hundee irraa hiikuun barbaachisaadha. Mootummaan I think sanirratti adda dureedhaan hojjechuu qaba. Mee naannoon Oromiyaa fakkeenyaaf amma takka waan biyya Itoophiyaa kun walitti qabnaa ODPtu bulchaa jira waan jedhamutu jira. I think ODPn akkamitti akka bulchuun beeku akka amma har'aatti amma beeknutti adda waayitu bulcha jedhama. Adda waayin immoo sanuu lakkoofsi qaama hundarraa dhufu walqaxa bakkatti ta'e kanatti muummichi ministeeraa qofti Oromoo waan ta'eef ODPtu bulcha jechuun kunuyyuu ana waan fudhatamuu miti. Garuu sanis ta'e akka biyyatti jarri kun wal hirkifannaa akkanaa keessa yeroo galan dhiiga wal dibuutti yeroo deeman kana naannoon Oromiyaa akka naannootti maal godhuu qaba? Hooggantoonni Oromiyaa akka hooggantoota naannootti maal godhuu qaban? Uummanni Oromoo maal godhuu qaba? Aktiivistiin keenya maal godhuu qaba? Yaada akkamii dhiibuu qaba? Yaada akkamii burqisiisuu qaba? Jara wal gaarreeffatu kanarratti yaada hoggaa kenninu yaada akkamii kennuu qabna? Waan jedhu irratti mee waa xiqqoo haa jedhu. Okay. ODPn akkuma beekamu gaa EPRDF keessaa hardcoreedha yookiin warra akkuma dur TPLF keessatti mul'ataa ta'ee waa hunda murteessaa deemu sana yoo ta'uu baatellee
Prime Minister positionin gurmuulee arfan keessaa kan harka ODP jiru waan ta'eef tarii gaafatamni guddaan gara jaraatti dhufuu danda'a. Bara kunoo amma poolitikaaf isa ta'u waan fedheef ta'u Oromoo biyya bulchaara wanni jedhamu kuni warra Amaaraa birattis babal'ateera, warra Tigraay birattis beekameera. Oromoo keessatti garuu yoo hanqina waan Oromoon argate hin jiru. Wanni addaa waan ta'eef Oromoon biyya bulchaara kan jedhu kun hundaaf hin liqinfamu. Maqaa itti nu barbaada. Gaafii tokko achitti sii dabalame. Waggaa ja'an darbe kana obbo Hayilamaariyaam Gammadaatu obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyitu bulchaa ture. Wallaayittaan biyya bulcha maaliif hin jedhamin hoggaasan? Bara sana Hayilamaariyaam beekamaadha. Wanni TPLF jalatti kan inni filamee hojjechaa ture amma sana akka Abiyyitti gadi bahee waan haaraa dubbatee waan EPRDF keessatti hin beekamne waan strange ta'e dhaaba sanaaf waan ta'e seera haaraatti fiduu yookiin ilaalchota duruu paartii sana keessatti beekaman waggaa 27f hidda gadi fageeffataa turan sana dhiisee waan haaraatti seenuu fi approachii haaraa fiduu tokkotu jira. Kun egaa Hayilamaariyaam irraa akka adda isa godhu beekamaadha. So Walaayittaa namni yaadatu hin jiru bara sana. Maaliif kaayyoo TPLF galmaan gahuuf kaa'ame mallas akka carraa duunaan deputy isaa waan tureef bakka sana taa'e malee sagalee wayitiin EPRDF keessatti filamee miti. Meeriitii mataa ofiitiin hin filamne namni suni. Sanaaf addaddummaa ni qabaata jechuudha. Addaddummaa hin qabaata waliin gala. Amma fakkeenyaaf ani maal jechuun sirrii miti jechuu kiyyaa miti. Takka beektaa evidensii maaltu waan jedhamu kana sappoorti godha ka jedhu akkuma namni keenya xiinxaluuf jedheeni. An adda waa'ee amma fakkeenyaaf kan wayyaaneen kana hunda oguma duubumaa dhuftee uummatte ofuma. Kana hunda ofiif koonistiraakti goote mana kana. San booda gaa olaantummaa qabattee turte namni ishiin filattes akkasumatti itti fufe. Warra san falme, warra san morme ODP'n yookiin immoo uummanni Oromoo adda dureedhaan yaa falmu malee warri naannoo Amaaraas falmaa ture, warri Kibbaas amma tokko falmaa ture. So olaantummaa wayyaanee san jijjiirra jedhanii warra falmanii malee olaantummaa ODP finna jedhanii warra falmanii miti. Kanaafuu wanni amma dhufe kuni olaantummaa wayyaanee san amma tokko gadi qabanii ka uummattoota bakka bu'u godhuuf tattaafatan malee olaantummaa ODP finna yookiin immoo ODP'n bakka sana yaa bu'u ka jedhee dhufe waan hin jirree fi baala taraannatti wanni jedhanii wajjin jira waan ta'eef isa sakka kaastu barbaade sana. Yaa maqabaasiidha kun maqabaasiidha malee hin jiru olaantummaa ODP wanni jedhamu hin jiru. Amma waan compare gochuu qabnu tokko TPLF bara jeequmsa jechuun jijjiirama kana dura turee fi ODP jijjiirama kana booda jiru wal bira qabnee yoo laalle ODP'n jijjiirama kana booda jiruu fi namni ODP Prime Minister ta'eera jedhamu kun EPRDF kaleessaa TPLF keessatti beekamu sana wajjin wal fakkaataa wetti walirraa lafaaf samiidha jechuudha. Waan fedhan muranii murteessuun diktaatarshipii ture keessa isaatti EPRDF jechuudha. Kanaafuu wanti kun arra maaltu jira baalataraa kan jedhamu suni akkuma kanaan Oromoo maqaa yakkuudhaaf kan dhufaa jirudha. Kanammoo kan jedhaa jiru warra Amaaraati. TPLFs ni jedha. Maaliif jedha? Positionii isaa gadhiiseera waan ta'eef, olaantummaan isaa cabee achirraa ka'eera waan ta'eef, qaama ta'e wayii tokko yakkuu qabaa jechuudha. Qaama olaantummaa sana isa dhowwatee achirraa dhiibe sana yakkuudhaa fi hiree eeggatee attack gochuudhaaf illee duubatti akka hin deebine beekamaadha jechuudha. Warri Amaaraa immoo warri ADP yookiin immoo warri gurmuun hawaasa siyaasaa Amaaraa immoo Oromootti hinaafuudhaa fi bakka kana nuuf malaa Itoophiyaan nuuf maltii nutu Itoophiyaa irratti haqa qabaa seenaadhaanis nu fakkaatti biitituun teenya abbootii keenyatu aqanna'e yookiin gadhaabe jaare. Kanaafuu namni biraa bulchuudhaaf iyyuu haqa ittiin qabu warri jedhu as bahee bal'inaan mul'atee dubbataas tureera. Kanaafuu hinaaffaa guddaa Oromoo irraa qabanii jechuudha. Oromoon immoo waan itti argate hin qabudha dubbiin amma. Waan TPLF dur EPRDF keessatti godhataa ture sana Oromoon EPRDF keessatti godhataa jira yoo jedhame tootaalii hin jiru. Inumaayyuu namni Oromoos hidhamaa jira bal'inaan amma waan tokko inni jarri irra deddeebi'anii dubbatan tokko
baankii meeqa saamsisaa onagiin akkas gochisiisee lafa bal'isee fi maal godhaa ummata amaaraa irratti garuu kunoo command post labsee maarree godhee bal'inaan freedom of speech nama keenyaadhaa ukkaamsaa jira himata hedduutu dhiyaataa jechuudha. Garuu realitiin jiru Oromiyaa keessatti yoo ilaalle OLF jedhamu sanaafis lafti akkasitti bal'ifamee kenname hin jiru tarkaanfii fudhatamaa jiru. Oromiyaa keessattis miidiyaatti bahee bal'inaan hin mul'atin malee hidhaa baay'eetu godhamaa jira. Namoota gama Oromootiin yookiin dhaabota Oromoo kan karaa qawwees yaadanis haa ta'u kan mootummaa kana gara ta'e wayii tokkoon dhiibuu barbaadan hidhamaa jirani. Kun amma dubbatamaa jiru jechuudha mooraa gamaa keessatti. Egaa maal agarsiisa? Maqaa itti yakkamaa jira jechuudha ODP'n. Waan maqaa itti yakkamaa jiru tokkoon deemaara malee bu'aa addaa Oromoofis fidan qabu ofiifis aangoo mijeeffatee irra taa'aa jiru tokko hin qabu balaa guddaa keessa jiraayyuu jechuudha. Yeroo kamuu caalaa aangoo akkaan yaaddessaa ta'e keessadha kan isaan jiran jechuudha. Qabxii keetti nufa. Oromiyaan qabxii kiyyatti hoggaa dhuftu waan amma kaaste kana ilaalcha keessa galchi. Seenaa siyaasa biyyattii dura kaasne sanis aadaa siyaasa biyyattii ofii lamaan wal harkisoo jiru. Ilaalcha Oromoo irratti qaban immoo Oromoon gara ammaa baay'ee wal harkisoon amma godhamu kun mootummaa keessatti dhiibbaa uumuuf warra godhanii beeku. ODP ammallee amma tokko underestimate godhuun inuma mul'ata wal harkisuma amma jiru kana keessatti. Kanaafuu naannoon Oromiyaa maal godhuu qaba? Uummanni Oromoo maal godhuu qaba? ODP maal godhuu qaba? Nuyi maal godhuu qabna? Aktiivistoonni keenya maal godhuu qabu? Miidiyaan maal godhuu qaba? Kanatti nufaa jira. Dhugaa ODP underestimate godhaniiru ODP akka malee iddoo sana gochuu baatanii akka kanatti jechoota jajjabaadhaa fi sadarkaa hogganoota dhaaba siyaasaa irratti mul'achuu qabuun gaditti waan gadi bu'e tokkoon akkasitti walitti duulan turan jechuudha. Yeroo kun ta'u tokkoffaa ODP irraa kan eegamu jara kana sirna qabsiisuun dirqama. Araara miti. Araara hin danda'amu dhugaadha. Walitti araarsanii wanni gochuu hin danda'amu. Garuu yoo xiqqaate sirni eegamaa hin jiru. Ibsoota isaanii keessatti disipiliinii jechoota naamusaa fayyadamaa jiranii etikaal onni fayyadamaa jiranii akkaataatti paartiin tokko waliin haasa'uu qabutti sanuu paartiin mana tokko keessa jiru waliin haasa'uu qabutti walitti deebisaan jiranii jechuudha. Kana I hope EPRDF walgahii wayii atattamaan godhatanii waan kana keessa deebi'anii rakkoo gama lamaan jiru kana ease gochuudhaaf yaaluu tattaafatu jedheen yaada. Akka waliigalaatti gama Oromootiin wanti ta'uu qabu maali kan jedhudha amma wanni baay'ee murteessaan. Namni keenya gariin wala nyaattu maaltu nu dhibee jechaa jira. Wal nyaachi isaanii buni garuu haala mooraalii keenya gadi buusu tokkoon deemaa jira. Yoo furmaanni argamuu dhabee akka malee hammaataa dubbiin kun deeme Oromootu biyya bulchaara yaada jedhu sana mormuun hin danda'amu waan ta'eef maqaa Oromoota achirra jira waan ta'eef naannee nututti maqaa dhabuu deema nututti Oromoon biyya bulchuu hin danda'u. Kunoo Amaaraaf Tigree wal nyaachisanii yookiin akka abshaalummaatti maqaatti fudhanna akka nama beekaa jara kana wal nyaachisee aangoo jabeeffachuu barbaadeetti jechuudha. Tigreef Amaara wal nyaachisanii aangoo fi konsolideet gochuuf deemaaran ololli jedhu gar tokkoon dhalachuu danda'a. Gama biraatiin ammoo lakkii jara kana gidduu walitti nageenyaan waliin oofuu dadhabaniiti biyya bulchuu dadhabee akkana godhee EPRDF diigame. EPRDF diigamnaan immoo dhaabni alternative ta'e kan biraa dhufee biyya kana harkaa fuudhee waan atattamaatiin gadi bahee waa gochuu danda'u qophiidhaan waan lafarra jiru hin qabnu. Hundinuu waan afaan waliin dhageenye duwwaatu jira mormituun akkuma dubbachuudhaaf. Kanaaf jecha EPRDF sa'aa kanatti miidhamuuf cabuunsaa biyya kanaaf bu'aa hin fidu. Oromoon gama kanaan yoo xiqqaate dubbiin kun akka nutti hin dhufne ofirraa ittisa. Maal jechuu kooti akka nutti hin dhufne jechuudha. Wanni gama ADP'n jiru of tuulummaan yoo babal'ataa deeme TPLF qofa miti miidhaan isaa guddaan Oromiyaadhaafis argineerras waan Walloo irratti deemaa ture argine waan Finfinnee irratti deemaa ture argine yoo kana caalaa jabaataa deeman immoo Oromiyaa keessa uummata Amaaraa miliyoonaan lakkaa'amutu jira. Uummata kana qabachuudhaan wal waraansi guddaan Oromiyaa keessa dhalachuu danda'a. Ani irra guddaan TPLF akka kana waan aartee dubbattu kana tarii
gama keenyaafaa wanti kun ka'uu qaba jara kana mormuu irratti jechuudha. Ilaalchi fiinxaalummaa Amaaraa kuni amma TPLFin miidhurraa hanga Tigraayin miidhurraa hanga Oromiyaa wajjiniin rakkoo keessa seenutu caala waan ta'eef gam tokkoon uummanni keenya Oromoo hiree amma argame kanatti ODP wajjin ta'uudhaan ODP'n rakkoon of tuulummaa mooraa Amaaraa keessaa akka qaqallataa deemu irratti hojii hojjetamu sana tumsuu danda'u qaba. Kun hiree asirratti dantaa tokko qabaachuu dandeenya ta'a TPLF wajjiniin jechuudha. Uummata Tigraay wajjin jechuudha. Dantaan nu qabaachuu dandeenyu dantaa istirateejii jechuudhaaf afaan guutee dubbachuu hin dadhabillee yoo xiqqaate of tuulummaan kun cabuu qaba. Yoo of tuulummaan kun hin cabu ta'e nu lamaanuu victim ta'uu dandeenya waan ta'eef waan waliin hojjechuu hin danda'amu jiraachuu qaba. Gama biraatiin ODP akka alagaatti akka mooraa of tuultotaatti jedhanii ofirraa achi lagachuun dogoggora guddaadha. Jara kana qabanii ammas akka jarri onnee horatanii ilaalcha fiinxaalummaa Amaaraa sana ofirraa lolan humnoota waan sanaan deemaa jiran sun Amaaraaf illee akka hin taane bor Amaarayyuu qoqqooduuf akka deeman godinaan jechuudha. Waluttuyyuu deebi'anii warra wal ajjeesu kan jechuudha gara jabinaan. Kuni Amaaraafuyyuu gaarii akka hin taane wal hubachiisuudhaan walitti dhihaatanii rakkoo kana xiqqeessaa yoo deemuun hin danda'amu ta'e balaansaa nuufis ni dhufaa jechuudha. Kanaaf gama tokkoon ODP wajjinis hojjechuu danda'uu qabna akka uummata Oromoottis haa ta'u akka dhaaba siyaasaa Oromootti. Gama kaaniin TPLFs ejjennoo ishiin fudhatte kanarraa waan nu gargaaru gurguddaatu jira waan ta'eef waan kana lamaan qindeeffachaa keessatti laallachaa waan Amaaraa keessatti ta'aa jiru keessaa maaltu wanti nu fayyadu jira moo waan nu miidhu qofa. Waan TPLF ejjennoo TPLF fudhataa jiru keessaa wanni nu fayyadu maali carraa kanatti fayyadamnee maal gochuu qabna. Diinni keenya waloo eenyu diinni keenya ADP wajjiniin immoo dhaabbannee waan TPLFin ofirraa eegnu wayii qabna kunis jiraachuu danda'a gama kanaan jechuudha. Kaleessa akkas tureeyyuu bara Oromaaraa fa'aa yaadachuu dandeenya. So dantaan keenya gama lamaanuu keessa ni jira. Kamtu maal godhamuu qaba yeroo keessumattuu muddituu kanatti wanti godhamuu qabu tarkaanfiin duraa duubaan itti deemamuu qabu maali kan jedhu laallachuu barbaachisa malee akka waan humni lamaan gama sanatti wal nyaataartii nu maaltu nu dhibee wala nyaattu jarri tokkuma jennee teenyee laallu sanaa miti dubbiini. Gama lamaaniin akka tokkotti Itoophiyaa kana qabnee deemuu danda'uu qabna. Dantaa mataa keenyaafis jecha dantaa biyya kanaa walumaa galaatiifis jecha jechuudha. Akka saba guddaatti gaafatama guddaa qabna. Ibin nageenya Oromiyaa boriitiifis biyyi kun akka amma jirturraa fooyyoftee deemuutu nuuf bu'aa qaba kan jedhu sana laalcha sana jabeessuudhaan waan kana adjust godhaa deemuu barbaachisa jedheen laala. Baay'ee galatoome yaayya yaada bilchaataadha yaadni ati kaastee wanni tokko akka waliigalaatti I think uummanni keenya sirriitti hubachuu qaba kan natti fakkaatu. Qaamni biraa jara amma kaasnus haa ta'u ka biraas rakkoon hoggaa isaan qunname ofirraa gama biraatti ceesisu abaluu kanatu rakkoo kana uume jedhanii gara nama biraatti geessu. Oromoon immoo ilaalte rakkoo qaamni biraa irraan ga'uuf ofii waliranii wal lolan. This is very wrong. Uummanni keenya strategistii ta'uu qaba. Uummata guutuu odoon ta'in illiitiin keenya strategistii ta'uu qaba. Tokkoffaa nuti ilaalcha siyaasaa gargaraa qabaachuun ilaalcha amantii adda addaa hordofuun garaagartummaan nama gidduu jiru Oromoo gidduu jiraachuun it is very natural. Oromoon uummata guddaadha. Diversity guddaatu jira. Ilaalcha adda addaatu jira. Ilaalcha siyaasaa, strategy siyaasaa adda addaa qabaachuu qabu. Qabaachuu mallaa qabaachuunis it is natural. Homaa rakkoon qabu. Garuu isaan qaama hundumaa waa hundumaa irratti waanuma isaan godhuun garuu gowwummaadha. Gowwummaa guddaadha. Kanaafuu garaagartummaa nu gidduu jiru kana garaagartummaa nu gidduu jiru kana alattis baasne fakkeenyaaf ilaalcha siyaasaa gargaraa qabaachuu dandeenya. Dhaaba siyaasaa gargaraa hordofuu deeggaruu dandeenya. Namni garuu gaafa nu yaamu siyaasaan gaafa nu yaamu nama hunduma kana Oromoo guutuu kana abaawoodha jedhaan.
warri wayyaane akkasuma nuun jechaa jiru, warra Adeebbaas akkasuma nuun jedhu, warra Abiin akkasuma nuun jedhu, jaalattes jibbites alaa akki ati itti ilaallamtu abaa'u. It is your external identity jechuudha. Gaafa rakkoon akkanaa rakkoo waloo hunda keenya ilaallatu kun garanatti dhufe wajjin dhaabbattee ofirraa faccisuu waan filannoo hin qabnedha. Kanaafuu uummanni Oromoo wajjin dhaabbachuu danda'uu qaba. Kabiraa federeeshinii Itoophiyaa kana walitti qabna. Awwalooti uummattoota biyya sanii wajjin walitti dhufnee waliigaltee kana keessa gallee kanaafuu amma waliigalteen kun uummattoonni hundumtuu kabajanii jiraatanitti federeeshinii kana keessa jiraachuu hin dandeenye. Garuu yoo isaan diigan homaa godhuu hin dandeenye. Nuyi qofti federeeshinii sana itti fufsiisuu hin dandeenye. Kanaafuu federeeshinii walitti qabnaa naannoo kophaatti qabna. Waan federeeshinii irra ija godhachaati waan naannoo keetii kunuunfachuudha wanni guddaan. Bara darbe yeroo obbo Lammaa fi Dr. Abiy iddoo wal jijjiiran ODP keessatti waan barreesse tokko xiqquma kaasuudhaaf nuti wanni barbaannu jedhe. Naannoo jabaa fi central government, federal government laafa barbaanna. Naannoo keenya keessa seenee hin borchine. Sanoo godhan wanni sadarkaa federaalatti godhamu wanni naannoo biraa keessatti godhamu dhiibbaan qabu jechuun miti dhiibbaa hin qabaata garuu dhiibbaan inni qabaatu akka xiqqaatu godhuu hin dandeenya naannootti hojjetudha. We can minimize the interference, the spill over effect of problems from other nationalities. Kanaafuu naannoon keenya cimee akka mootummaatti akka autonomous regioniin hojjetuu danda'uu qaba. Ammallee hojjetaa jiru natti fakkaate wanni nama ammaatti arge baay'ee na gammachiise. Wal harkisoon asii faji deemu kun akkuma jiru ta'ee warri naannoo garuu hooggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa hojii isaanii tasgabbaa'anii hojjetuu isaanii karoora baafatanii itti deemuun isaanii sun waan baay'ee nama gammachiisudha. Akkasumatti itti fufuu qabu. Miidiyaan keenyas waan naannoo biraa jiru waan biyya keessa jiru gabaasati odeeffannoo uummata biraatiin gahaati waan uummanni keenya godhuu qabu waan mootummaan naannoo Oromiyaa godhuu qabu irratti immoo kallattii kennuun barbaachisaa na fakkaata. Uummanni keenya wal jala deemuu wal jala bu'uu danda'uu qaba. Waanuma kun kontroversii isaan asiifachoofan kan isuma asiifachoofu odoo hin ta'in istirateejikaalii ilaaluun barbaachisaadhaan fakkaata. Qaamni hundumtuu kanarratti hojjetuu qaban natti fakkaata. Aktiivistiinis, miidiyaanis, mootummaanis, uummanni bal'aan waan kana ija qarootiin ilaalee naannoo san tasgabbeessuu irratti hojjetuu qaba kanuma jedhutti dabala. Yaada dhumaa daqiiqa lamaan tokko sii kennee isa marii. Waanuma teettu kan jabeessuu barbaada. Laal akki keessumattuu miidiyaan keenyaaf aktiivistoonni keenya waa'ee kana akkitti understand gochuu qabanuu fi kallattiin nama agarsiisuu qabanu gama tokko dhaabbatanii gama kaan deeggaruun sun gaarii miti. Amma fakkeenyaaf waan TPLF gootu itti gammaduurraa wajjin dhaabbannee gama kaanitti dhagaa darbinaa jara kana ofirraa lollaa jedhanii deemuun sun waan lamaan reefuu jenne sana qalbifataa deemuu barbaachisa. Jara kana walitti ida'uudhaan irra aanuun hin danda'amu. Ilaalcha giddugalaa ta'e ilaalcha giddugalaa warra qabu ofitti qabaa warra kaan immoo addatti baasanii irratti xiyyeeffachuudhaan ta'uu qaba. Namni immoo yeroo dhahame hundumaa waan ofitti baqata. Amma ADP'n yoo EPRDF keessatti akka malee marginalize godhame akka malee jibbii uummata gara biraadhaa yoo itti hammaataa deeme gara warra kaanitti achi baqata jechuudha. Yoo walitti dabalte immoo hatred, ethnic hatred waan saba tokko irratti jibbamsa saba tokko Amaara akkuma waan Amaara jedhamu walumatti qabanii jibbuu tokkotti frame godhamuu danda'a. Kun immoo gaarii miti siyaasaa keenyaafis hin tolu. Akka qabatamaa biyya Itoophiyaa sanattis immoo wal waraansa guddaa fiduu danda'a jechuudha. Jibbamsi kuni afaan bira dabree bor gara harka walitti aggaammachuutti deemuu danda'a. Dhiigni dhangala'uu danda'a. Bakka tokko mololli tokko kaanaan bakka itti dhaabbatu hin qabu. Inni tokko sakaan gumaa baafachuuf odoo jedhuuti. Biyyi sun waan fokkataa yaaduuf namatti hin tolletti deemuu dandeessi jechuudha. Kanaaf yeroo akkanaa kana baay'ee wise ta'uu danda'uu qabna. Nuti keessumattuu warri dammaqnee irra jennu
jechoota keenya hundaaf responsibility nuti dhagahamuu qaba. Dhugaadha bakka dhugaan jirtu beekuu dandeenya ta'a. Haa ta'u malee waan wanti kun bor fidu consequences isaa beekuu danda'uu qabna. Bor yoo waan kanaan deemne yoo akkana jechuudhaan itti fufne maaltu dhufuu danda'a kan jedhu beekuudhaan wanta roolii araaraa wayii tokko taphachuu danda'u. Akkuma immoo jettee waan keessa ofii jabeeffachuudha. Wanni guddaan yeroo baay'ee irra deddeebinee dhaamaa turres kanuma ummanni Oromoo akka Oromootti of jabeessuu danda'u qaba. Akkuma reefuu tuqxeetta yoo kiraayisiin tokko keessa keenyatti dhalate walumatti deemnee wal nyaachuun tokko duubatti hafaadha. Wanta akkasii hafuu qaba. Kunoo namni biraa qaama biraatti qaba harka quba qaba jechuudha. Qaama sadaffaatu na seenee akkas na godhe jedha malee abaloota akkas na godheedhee ifatti baasee wal saaxilaan jiru. Isa kanarraa barachuu danda'u qabna nuti. Abbuma fedhe haa ta'u mooraa Oromoo keessa kan jiru walitti quba qabuurra qaama biraatti akkas na godhaara inni jedhu tokko yoo jiraate hangi nuti garaa walitti jabaannu xiqqaateeti hangi nuti waliif laalannu dabaluu danda'a jechuudha. Achirraa waan barannutu jira waan ta'aa jiru kanarraa jechuudha. Warri TPLF illee waan akkaataatti jirri deemanurraa waan barannu jira. Jarri amma ummata Tigraayin walitti qabanii akkas godhanii arrabsaaranii jedhanii yeroo himatan ummata Tigraay of faana hiriirsaa jiran jechuudha. Ummanni Amaaraa walitti nu qabanii of tuultota nuun jedhanii jedhanii Tigraayitti yeroo quba qaban ummata Amaaraa ofitti dabalanii ofitti jabeessanii deemaa jiran jechuudha. Gama keenyatti yoo dhufte garuu ummata Oromoo walitti qabanii abaawoodha jechaa jirani jechuudhaan waan walitti nama sassaabu tokko nama dubbataaruun arginu achirratti hanqina argina jechuudha. Abaawoo jedhamurraas haa ta'u warra biyya bulchaa jiran jedhanurraa nuti hundi kunoo akka tokkotti nama alaatiin waamamaa jirra. Maqaan keenya identitiin keenya jibbamsaafis haa ta'u jaalalaafis haa ta'u warra external ta'e biratti nuti abaawoo jedhamne frame godhamnee jirra. Akka saba tokkootti nu beekanii akka humna tokkootti nu beekan malee nuti wal qoqqoonnu kanaa miti. Kanarraa waa barachuu danda'uu qabna. Walitti deebi'uu walitti yoo xiqqaate ilaalcha Oromummaadhaan waliin qooddannu jajjaba kan caccabuu hin dandeenye tokko qabachuu danda'uu qabna. Humni siyaasaa Oromoo keessaa ba'ee dubbatu hin mul'atu warra. Aktivistoonni dabrinee waan tokko ni jenna jechuudha. Nuti nama personal view kun waan mataa keenyaan laallu malee nuti dhaaba siyaasaa miti waan dhiibbaa sanaa goonu qabaannu ta'a. Dhaabonni siyaasaa Oromoo waan kanarratti hojii guddaa hojjechuu odoo danda'anii garuu dubbataan jiranii hanqina guddaatu gama kanaan jira jechuudha. Waan kana jara kana lamaan irraa waan barannu qabna jechuudha. Kanan dabaluu barbaada. Hayyee baay'ee galatoomi yaada gaggaarii kaaste keessayyuu rakkootti kolfuu rakkootti gammaduun I think duudhaa Oromoo yeroo jennu takka aadaa Oromoo duudhaa Oromoo nuyi saba gadaati Oromoon saba gadaati yeroo jennu afaanumaan jechuu miti. Duudhaalee koor ta'an at least kan beekuudhaan nama hin dhimne kanatti fayyadamuun hojiitti kun barbaachisaadha. Duudhaa Oromoo keessatti rakkootti gammaduu wanni jedhu jiru. Rakkoo abbaa fe'ee haa ta'u. Rakkoo diina keetiitti illee hin gammaddu. Kanaafuu rakkoo gara biraatti uumametti harka rukutuun lafa dhiituun barbaachisaa natti hin fakkaatu. Duudhaa keenyaan sirrii miti. Kana godhuun duudhuma keenya cabsuudha malee nama biraa miidhuu miti. Nama biraa miidhuu caalaa of miidhaa jirra. Aadaa keenya irrood godhaa jirra. Kanaafuu akkana godhuun hin barbaachisu. Bifa ija istiraateejistiitiin laalaa waan ta'u hundumaa. Siyaasa godhamu hundumarraa siyaasni itti sagee. Oo taphatte si fayyada. Karaa fe'ee haa ta'u akka itti taphattu beekuu. Geemii gaarii taphattee irraa waa bu'aa buufachuudha malee mana teechee harka rukutuun kunoo jira miti isaan aarsuudha wanni godhamu miidiyaa hawaasaa kanarratti sun barbaachisaa miti. Akka sabaatti akka saba siyaasatti akka saba dinagdeetti wajjin dhaabbachuu danda'uun akkaan barbaachisaadha. Biyyi tun wannoo keessa gaggalaa akka jirtu hin argina. Kana kan dandamachuu dandeettu naannoo cimaa yoo qabaatte. Naannoo cimaa jechuun immoo uummata wajjin dhaabbatu. Uummata wal dhaggeeffatu jechuudha. Qaamni siyaasaas wal dhaggeeffachuu danda'uu qabu. Maaliif rakkoon yoo dhufe qaama tokko yookiin qaama biraati qofaa miti. Nama ilaalcha siyaasaa qabu kana qabu yookiin ka biraa qabu. Nama amantii san hordofu yookiin kana hordofu. Nama naannoo sanii dhufe yookiin kanaa dhufe hin jedhu. Oromoon Oromoodha. Ija tokkoon si ilaalanii your external name is abaawo kana jennee jirra duraanis. Kanaafuu waliin dhaabbadha. Rakkoo dhufuu danda'u hundaaf of qopheessa. Rakkoon kun kallattiin nuun ilaallattu garuu effektiinsaa nu bira ga'uunsaa waan hin dhabneefu waan kun garanatti odoo deemee garamitti gorra waan jedhu namni hundumtuu yaaduun barbaachisaadha.
itti yaadaa jennaan ergaan keenya kaarraa sumarratti yaa xumurru waan ammatti marii kana na waliin gootefatis galatoomii yaayya daawwattoonni keenyas waan nu dhaggeeffataniif galatooma. Ogeessi teeknikaa keenya Faraan Abdul Salaamii sammummattiin waliin turu keetiif hedduu galatoomii jenna. Horaa bulaa deebana. Nagaan tura.